akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii geenya farra nageenyi keessanii baay'atu lama jirtanitti daawwattoota kabajamtoota eebbaaf beekorra jirtan hunduma keessanii fu nagaasni baay'atu jedheera abbaa eebbuta siidha qofa ishiisa jechuudha maalifi fake news beektu oduu sobaa dhiyaatu jechuudha sabbar zeenaa jedhan jechuudha gaafa sabbar zeenaa jedhanii maayini sabbar zeenaan kun jettanii jechuudha waayee kun mucaaquu qaymee bu'uura beekmu sabbar zeenaan kun maal jettanii gaafa dhaxxaniituma fiigaa dhaxxaniitu keessa laalta adodeessa waan biraadha kanaaf jechuudha sabbar zeenaa hoggaa jedhamu uff yaa dhaqoo fake news jechuudha fake news waan ta'e taatee tokko waan ta'e hin taane tokko jechuudha achi takkaamma jechuudha waanuma jiru tokko kan sabbar zeenaa tokko sinitti mufaan dhufee ileesuma dhugaasaa sinitti mufe jechuudha kama nafaana bu'aa gurra keessan naaf kennaa yoo sinitti tole immoo laayik godhaa sheer godhaa maayidha seetan abbaan eebbuyyuu nageenye dhageessatti abbaan eebbuyyuu nageenye jechuudha waanuma baay'ee tokkotu naaf ta'e waanuma baay'ee tokko jechuudha waanuma baay'ee tokkotu naaf ta'e maashaallah naan jedha baga siif ta'e naan jedha baga siif ta'e baguma siif raawwate baguma hawwiin kee siif ta'e naan jedha hawwiin kee maalidha naan jettanii maal kaawwan bichaadha hawwiyyuu miti malee naa ta'eetu argina bakka numa naaf ta'ee ka konkolaataa diimtuu tokko baay'een jaaladha beektu baay'uman jaaladha baay'uman ishee hawwas baay'uman ishee jaaladha jechuudha moodeelii bara kanaati haya soostii baate namni ta'ee siifan bitaadha eebbuu koo naan jedhe siifan bita naan jedhe maaliif si dhiibbatta maaliif hiriira qabatta maal mafulii gaddeemta si bituun qaba naan jedhe gaafa si bituun qaba naan jedhu tole jedheen la akkaataan itti banu nan jedha jechuudha yoo manni baradhan jedha manjaa fi qaadii kan dafee barachuun qaba bakka siifan fida haadha eebbuku siifan bita naan jedhe jechuudha akkaawuntii kee ergadhu naan jedhe akkaawuntii makee ergadhu naan jedhe akkaawuntii makee ergadhu achi akkaawuntii makee irra taasiif gashaa akkaawuntii makee ergadhu makiinitti himma bakka keessa koo maaltu itti men jedhe maalumatti itti men jedhe achiti abbaan eebbuu koo maallaan jedhamu laatan jedha maallaan jedhamu abbaan eebbuun jedha bakka sarpiraayiziin isa godha abbaa eebbuu jedheeni achi bakka oduman jedhu beeka na soorame jechuudhaan jedhe bakka eebbu koo baadhee bashannanaa jechuutu bakka nanoofamoo jettan immoo jechuudha nanoofaa jettan immoo jechuudha nasumaaf karaa gamanaa kana inuma noofaa odoo noofee ofee deemuu bakka tanitti of arge modoo agartanii ajaa'iba rabbiiti ajaa'ibuma jechuudha kanaaf ajaa'ibuma ajaa'iba kana akka maalittu qaban ni maal jettu mee odoo sin ta'e edanuma bitamtee buluu qabdi jettu moo buru barii amma lafni baruutti eeguu qabdu naan jettu moo mi maallaan jettu mee maallaan jettu koomatti irratti deefaa dafeetan kana maatii kiyya biraan ga'uu qaba jedhee ammuma kana maatii kiyya biraan ga'uu qaban jedhee
waan ani ittiin hojjedhu na yaadee bakka namichicha immoo isaa eebbisu miti shima kiinitti diimtuu moodolii haa soosti siifan bitanaan jedhe konkolaatitti jechuudha. Maaluma koo jaalatee siifan bitanaan jedhe immoo hin jedha. Eessumatti immoo hiriirri bakka ati ku beekamtuudha bar beekamtu addunyaa kanaati bar maal akkamitti taaksii meeggatteetu taaksii akkasumatti dhiibdeetoo deemta akkamitti mucaa akkasitti baatteetoo deemta sii bitamuu qaba barnaan jedhe. Mucitti takka xiqqoo ishee kan hin beektamti reena waa bashaaniin takka of jajamti reefan jechitti jechuudha. Gaafa itti hojjetu bakki maalaan caccaalayyuu waan gaggaarii waanuma biyyattii kanaaf hojjetaniyyuu tokko artistiin tokko konkolaataa mataa isaatiin qabu akkasumatti sosocho'an jedheeni maalati immoo taa'ee gadi maalan taa'aa jedha konkolaataan inni gara dudduuba konkolaataan akkasitti gadi taa'u laata duddanna dhukkube sintan odeessa jechuudha. Achumaan bakka gaafa tole jedhee akkaawuntii kootti erge akkaawuntii koo gaafa itti ergu gaa miseejiin namaa galti mitiiree gaafa irra namaa galtu irra namaa galtii dhaqaatu qarshiisa immoo isinitti mikaa abbaa ibbuu itti mimee maal taatee itti mite maal taatee inni asitti gadi goggogee jira isinitti doon agarsiisee dhugaa rabbi ilame kabsee harka isaa qofa argitu harka koo kan argamte konkolaachis ayyoo haadha koo innaa amma konkolaatittiin kaa eessan dhaaban jedhee iddoo kaman godhan jedhee iddoo kaman dhaabaa karaa kamirra noofaa eessarra noofaa eessan bushaa jedhee dhibbina kaa'u qabeenyi dhufus immoo lakka gibbii kondineemii keessatti akkamtan na jalaa fudhatanuun jedhee Itoophiyaa keessa gallee moodeelii haya soostidha moodeelii bara kanaatii ilala jaarsi immoo si gadi jedha mataasaa bullichi keessaa jette kan malaaxaasaa bullichi keessaa mul'atte. Annaa laayikii godhime sheerii godhi maallatti kolfiti natti kolfumoo akka jedhani moo maal gadi xibixxibdi jaartii naan jedhaa jiru. Annaa jalqabuma isinitti miira fake news sabbar zeenaan koo kanadha. Achitti kaa irriba cimaa keessaa ga'i naan jedhe. Isa nani ta'e kana hin ta'ina. Isa nani abjuute kana hin waan nani ta'e kana hin ta'ina. Isinitti hin ergini. Isinitti hin ergini. Yaada na konkolaataa diimtuu koofee yaada koofee abbaa eebbukoos keessa godhe jechuudha. Abjuun bara beera biddeen jettee ni kennamu. Sanani ta'e kana sinin taasisini jedhaa nagaan bula bakka nagaa bula sinirraa qabu abjuu taatee afturraa sin akka